Tole nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Iftuu Tube hundumti keessaniyyuu akkam nagaa fayyaa keessanii. Egaa ani baay'ee nagaa kooti. Galata waaqayyoo. Mee har'a qophii tokko qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Innis maalidha? Yeroo baay'ee sabni keenya keessattuu sabni Oromoo bal'aani oduu durii kan inni ittiin barumsa baay'ee walirraa ittiin argatu, kan inni ittiin wanta darbe ittiin wal yaadachiisu, kan inni ittiin waa ergaa ittiin walii dabarsu keessaa inni tokko oduu durii yookiis sheekoo afaan Oromoo jedhama jechuudha. Egaa mee guyyaa har'aa oduu duruu tokkoon isinitti hima jechuudha. Egaa abbaa coqorsoo taate akkanaan hin jenne malee jechuudha. Innis maalidha? Qabiyyeen oduu durii kiyyaa obbo Bulguu jedha jechuudha. Mee kutaa tokkoffaa isaatan isinitti hima. Bara durii obbo Tolaa kan jedhaman baadiyyaa keessa maatii isaanii wajjiniin jiraachaa turanii. Obbo Tolaan ijoollee lama qabu. Ijoolleen obbo Tolaadha Ayyaantuu fi Bulchaa jedhamu jechuudha. Haati ijoollee kanaa yookiis haati Ayyaantuu fi Bulchaa ijoollummaa isaaniitti irraa waan duutee fi abbaa isaaniitu kunuunsee isaan guddise jechuudha. Egaa yeroo dheeraa booddee namoonni naannoo obbo Tolaa jiraatan haadha manaa fuudhii jireenya kee yookiis jireenya ijoollee keetiif gaariidha jedhanii obbo Tolaadhaan ni gorsan jechuudha. Egaa obbo Tolaanis haadha manaa Haadde Gaaddisee jedhamtu ni fuudhan jechuudha. Obbo Tolaan ijoollee isaa akka isheen kunuunsituuf Aadde Gaaddiseetti himan jechuudha. Isheenis walii galtee turte. Egaa jalqaba irratti jechuudha. Wanti hunduu gaarii ture. Yeroo booddee garuu Aadde Gaaddiseen Ayyaantuu fi Bulchaa dagachuu jalqabde jechuudha. Dubbiin akka jalqabaa ta'uu dide jechuudha. Guyyaa irratti yommuu obbo Tolaan bakka qonnaatti hojjetan isheen ijoolleef laaqana yookiis nyaata hin kennituuf. Yeroo tokko tokko isaan irratti ni iyyiti. Errokotti garuu obbo Tolaan kana hin beeku jechuudha. Yeroo tokko Aadde Gaaddiseen gara bosona fagoo Ayyaantuu fi Bulchaa fudhattee deemte. Kana booda otoo abbaan isaanii gara manaatti hin deebi'in mukoota funaananii yookiis guuranii fidanii akka isaan dhufan akeekkachiistee gara bosonaatti Ayyaantuu fi Bulchaa ergite jechuudha. Egaa Ayyaantuu fi Bulchaan mukkeen funaanuu jalqaban. Sana booda gara manaa yommuu deemuuf ka'an garuu daandii dhaban jechuudha. Karaa adda addaa yaalanii garuu naannoon sun bosonaan guutamee ture jechuudha. Xumura irratti dukkana waan ta'eef waan dadhabaniif damee mukaa guddaa irratti rafuuf murteessan. Abbaan gara manaa dhufee ijoollee isaa gaafate obbo Tolaan. Isaan mukoota guuruuf ganamaan deeman hin deebine jettee deebisteef Aadde Gaaddiseen. Abbaan isaanii namoonni ganda bakka hunduma naannoo sana barbaadu garuu argachuu hin dandeenye. Buleessa ganama Ayyaantuu fi Bulchaan bosona keessa deemuu jalqaban jechuudha. Muka jala bulaniiti. Beela'anii yeroo bosona keessa deeman mana obbo Bulguutti ga'an jechuudha. Haa ta'u malee obbo Bulguun uuma baay'ee sodaachisaa akka ta'e hin beekan jechuudha. Ayyaantuu fi Bulchaan hin beekan. Egaa obbo Bulguun hama waan ta'eef hunduu isa ni sodaata. Leencis waraabessis isa ni sodaatu. Namoonni naannoo jiraatan gara iddoo mana obbo Bulguu hin dhufan. Ayyaantuu fi Bulchaan balbala rukutuu jalqaban. Warra mana kana akkam jirtu jechuudhaan irra deddeebi'anii yaa'u. Waamanii deebii waan dhabaniif akka namni mana keessa hin jirre waan baraniif gara mana keessaatti ol seenan. Nyaataa fi aannan waan argataniif nyaatanii quufanii booda manicha keessaa bahan.
Ayyaantuu fi bulchaan muka guddaa tokko jala dhokatanii jiraachuu jalqaban. Nyaata isaanii ganama yommuu obbo Bulguun saawwan isaa yaasee manaa bahu eeggatanii mana keessaa nyaataa fi aannan isaanii fudhatu. Yeroo hunda bulchaan nyaata fiduuf isatu deemata. Ayyaantuu mana obbo Bulguu yeroo jalqabaa qofaaf galtee waan ta'eef bareedina mana obbo Bulguu ilaaluu barbaadde. Ayyaantuun nyaata hanumatu fida jettee waan rakkifteef bulchaan fiigiitii deemi kottu daabboo fi aannan fidii kottu jedhee qabee aannaniitti laate. Fagoo dhaabatee ijaan gaggeesse. Ayyaantuun mana obbo Bulguu yommuu galte bareedina mana isaa meeshaa warqii isaa irraa kan hojjetame hundatu yommuu ilaaltu otoo hin beekiin baay'ee turte. Bulchaan ayyaantuun waan turteef baay'ee dhiphate. Fagoo dhaabbatee gara mana obbo Bulguu ilaala. Ayyaantuun garuu tasumaa mana obbo Bulguu keessaa hin baane. Tole egaa oduun durii kutaan tokkoffaan isaa kana fakkaata jechuudha. Mee ayyaantuu fi bulchaan dhumarratti maaltu isaan mudata laata yookiis maaltu isaan qoonnaa laata? Mana obbo Bulguu kana keessaa ayyaantuun nagumaan baate moo yookiis immoo rakkoo addaatu ishee mudate laata kan jedhu oduu durii keenya sadarkaa yookiis immoo kutaa lammaffaa isaa yeroo dhufu isiniif qabadheetin dhiyaadha jechuudha. Yoo isinitti tole subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessaadhaan isiniin jedha. Akkasumas immoo yaada keessan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaadha. Oduu durii baay'ee isiniif qabadhee dhiyaachuudhaaf ani qophiidha jechuudha. Warri immoo na wajjin jirtan warri na jajjabeessitan hundumti keessan baay'een isin galateeffadha, baay'een isin jaalladha. Ammas na wajjin ta'uun isinirraa barbaada jechuudha. Bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Baay'ee.